Kirkiri lafaa naannoo Affaaritti mudate miidhaa dhaqqabsiise. Wal waraansi Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti jalqabe akkuma itti fufetti jira. Pirezidaantiin biyya Kaameruun kan ganna 92 marsaa biraatiif filannaaf dhiyaachuudhaaf haleellaa hidhattoonni kaambii baqattoota Suudaan irratti godhaniin yoo xiqqaate lubbuun namoota 60 dabruun himame. Kirkiri lafaa naannoo Affaaritti mudate miidhaa dhaqqabsiise. Onkololeessa 12 bara 2025 naannoo Affaar aanaa Bahaarilleetti kirkiri lafaa eeda galgala mudate namaa fi qabeenya irratti miidhaa dhaqqabsiise. Bulchaan aanichaa Ali Hussein gandoota Buree fi Asgubbii jedhamutti lubbuun daa'ima waggaa 12 dabruu dabalatee namoota 6 miidhaa cimaan ga'uu himan. Kana malees manneen jireenyaa namoota 43 olii jijjiguu himaniiti jiran. Wal waraansi Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti jalqabe akkuma itti fufetti jira. Ibsa guyyaa irraa onkololeessa 12 bara 2025 oduu himaan Taalibaaf kanneen waraanni Paakistaan 58 du'ee 30 ol kan madaa'e hoggaa ta'u gama Taalibaaniin 9 ajjeefamee 18 madaa'uu ibseeti jira. Itti dabaluun sababni ka'umsa lola kanaa akka isaan jedhanitti Paakistaan guyyaa kamisa dabre sarara qilleensa Afgaanistaan cabsitee seenuun magaalaa lafateenya irra jirtu tan Paaktikaa jedhamuun beekamtu boombiin dhahuutu kana fidee ja'an. Hanga ammaattis gamalachuutuun meeshaa xixiqqaa malee gurguddaa fayyadamaa akka hin jirre BBC'n gabaase. Ministeerri dhimma alaa Afgaanistaan gama isaatiin ibsa kenneen akka jeetti nuti uummata Paakistaan wajjin rakkoo hin qabnu jechuun itti dabalee garee hanga takkaatu Paakistaan keessaa ilaalcha hammeessaa jira jechuun dubbatan. Oduu himaan waraana Paakistaan nageenya uummata Paakistaanii fi qabeenya isaanii eeguuf waan barbaachisaa hunda godhuuf qophii ta'us dubbataniiti jiran. Pirezidaantiin biyya Kaameruun kan ganna 92 marsaa biraatiif filannaaf dhiyaachuudhaaf Pirezidaantiin biyya Kaameruun Paawul Biyaan bara 1992 kaasee aangoo irra kan jiran filannoo pirezidaantummaa kan biyyattii alatti dhufu marsaa 8ffaa gaggeessuuf deemtu irratti dorgommiif dhiyaachuudhaaf Paawul Biyaan hoogganaa biyyaa kan umriidhaan jahate ja'ameeti hamatama. Dorgommii kanarratti qaadhimamtoota paartii mormitoota 11tu isaan dorgoma. Ministeera paartii biyya bulchaa jirtu keessaa tokko kan ta'e Oanaan xumura baatii fulbaanaa keessa raadiyoo biyya Faransaayif ibsa kanneen akka jedhanitti qaadhimamaan keenya gara hundaanuu mo'achuuf gahaadha. Waan jalqabe xumuruufis dandeettii qabaa jechuun dubbatan. Uummanni biyya Kaameruun baay'een isaanii kan filannaaf umriin isaanii geesse hoogganaa akka Biyaan takka arkinee hin beeknu jedhan. Mormitoonni koomishiniin filannaa biyyoolessa Kaameruun paartii biyya bulchaa jirtuuf looguu jechuun komatan. Taajjabdoonni ammoo sochiin paartii mormitootaa godhaa jiran Biyaa dura dhaabbachuuf kan isaan daddeessisuu miti jedhan. Biyaan kan yeroo baay'ee ija uummataa duratti hin mul'anne hiriira guyyaa 30 gaggeeffame irratti haasawaa jalqabaa godhanii jiran. Haasawaa kana keessatti akka jedhanitti waan isin barbaaddan niin beeka, waan isin dhiphisaatis niin beeka. Kanaafuu muuxannoon qabura dhaabbadhee rakkoo keessan kun akka furmaata argatuuf waadaa isiniif hin seenaa jechuun dubbatan. Gama biraatiin intalti isaanii Biraandaa Biyaan ji'a dabre keessa TikTok isiitiin abbaan kiyya uummata biyyattii hedduu miidhee jira. Kanaafuu abbaa kiyya hin filatinaa jechuun uummata biyyattiif dhaamsa dhaamte. Boodarra maxxansa kana dhaamsitullee waan isin duraan maxxansitee turte mormitoonni wal harkaa fuudhanii deddeemanii jiran. Haleellaa hidhattoonni kaambii buqqaatota Suudaan irratti godhanii yoo xiqqaate lubbuun namoota 60 dabruun himame. Akka aktivistoonni naannichaa jedhanitti haleellaa hidhattoonni duroodhaan kaambii buqqaatota EI Fashar kan kibba Suudaanitti argamu irratti godhaniin yoo xiqqaate lubbuun namoota 60 dabarte. Gabaasa addatti gareewwan eegumsa fayyaa kanneen akka jirutti haleellaa kanaan namni du'e 53 waggaa ta'u isaan keessaa 14 daa'immanii 15 immoo hawwani. UN'n gama isaatiin waraanni biyya Suudaan jaarraa 21ffaa kana keessatti waraana hamaa dhala namaa miidhaa jiru jechuun dubbata. Akka gabaasa isaatti nama 100,000 fi 50,000 olitu du'ee nama miliyoona 14tu qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'e nama miliyoona 25tti dhihaatutu beelaaf saaxilamee jira. Kurfiin irraaf qabnu kanumaa kurfii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna.